gabaabatti waaree kana booda sagaleen laphee koo irra jiru waaqayyo hin dhufa. Kana gararraa waan isin gammachiisu, kana gararraa waan isinitti tolu, ergaan isinitti hin qabu. Tajaajilaan hin dhufa jechaa hin jiruani, paasterii dhufa jechaa hin jiruani, hojjetaa wangeelaa dhufa jechaa hin jiruani. Waaqayyo kan inni naan jedhan isinitti himaa, waaqayyo hin dhufa. Eenyuun dhufan jedhe? Dubbiin akkasii calluma nama jechisu. Kun obboloota koo misraachoo oduu gaarii waaqayyo biraa isinii dhufeedha. Haleluuyaa! Haleluuyaa! Eenyuun dhufa jenne? Waaqayyo hin dhufa. Sagaleen waaqayyo gaafa dubbatu waaqayyo hin dhufa jedhee dubbata. Waaqayyo dhufuu gaafa barbaadu haalli namaa isan daangessu obboloota koo. Hojiin seexanaa isan daangessu haala namaa darbee hojii seexanaa darbee waaqayyo gara namaa dhufuu beeka. Obboloota koo iddoo adda addaatti dhufnee gara adda addaatti dhufnee waaqayyo gara keenya dhufne yoo ta'e dhufaatiin keenya akkasuma. Dhufaatiin keenya dhufaatii maduwwaa ta'a. Dhufaatii miillaa ta'a. Dhufaatii yaadaa ta'a. Dhufaatii keenya garuu guutuu kan godhu waaqayyo dhufuu isaati. Mi waaqayyo haa dhufu namee dhu ameen jedhume. Macaafi qulqulluun akka nutti mutti waaqayyo gara nama dhuunfaa hin dhufa. Gara waldaa kiristaanaa hin dhufa. Gara biyyaa hin dhufa. Ameen jennu. Museen qobaasaa utuu inni hoolaa teessaa jiru waaqayyo gara isaa dhufe. Obboleettii koo har'a maalan si hawwa beektaa? Obboleessa koo, abbee koo, harmee koo waaqayyo dhuunfaatti nutti haa dhufu. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Kana booda mana waaqayyoo keessatti nuyi obboloota koo nama taa'e nama madaaluun barbaannu, nama waaqayyoon argee gadi gombifamu barbaanna. Nama waaqayyoon argee geeddaramu barbaanna. Nama waaqayyoon argee waaqessu barbaanna. Waaqayyoon dhufa. Kellaa akkamii yoo ijaarre waaqayyo darbee dhufa nami galeef ameen jedhume. Nama simbukkeetti na bu'aati waaqayyo gara kee dhufaa jira jedhaan hime. Waaqayyo gaafa dhufu gara eenyu dhufa? Sagaleen waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 14:23 irratti gooftaan keenya Yesuus akka jedhe, kan na jaallatu yoo jiraate abbaan koos isa hin jaallata, nuyis gara isaa hin dhannaa, isa birattis jiraanna jedhe. Kan na jaallatu yoo jiraate abbaan koo isa jaallata. Waaqayyoon kan jaallattan galgala kana oduu gaariin isinii qaba. Jaalalli waaqayyo addana kan isin fide. Nama laaltanii kan hin dhufne, haalli kan isin hin finne, jaalalli waaqayyo kan isin fide, waaqayyo gara keessan dhufa. Ameen jedhame. Ameen haleluuyaa. Ati jaalalli waaqayyo kan si fide, waaqayyoon argite iddoo kana baata. Kan na jaallatu yoo jiraate abbaan koo isa jaallata. Gara isaa sin dhufna, isa bira sin jiraanna. Haleluuyaa. Jireenyi qobummaa nan uffisiiseera, waan waaqayyo naa wajjin jiru natti hin fakkaatu warri jettanii galaa tokko galaafattanii konfirensii kanaa baatu. Waaqayyo kana booda isinii wajjin ta'a. Waaqayyo kana booda isinii wajjin ta'a. Ameen jedhame. Ameen haleluuyaa. Gara isaa hin dhufna. Takka takka nami baay'een utuu nu bukkee jiru nutti qorra. Nami baay'een naannoo keenyatu jiru hirrinni nutti dhaga'ama. Takka takka immoo nami naannoo keenyaa dhibee nutti to'a. Maanni beektu dhossaan isaa waaqayyo nu bira jiraachuuf nu bira jiraachuu dhiisuusaaf. Waaqayyo haa dhufuun jedhe. Haa dhufu. Firoota koo waaqayyo haa dhufu. Mee sagalee guddaadhaan waaqayyo haa dhufu dhaame. Kuman sila jedhee waaqayyo hin dhufa inni jedhu dubbii hundi kun ofii isaatii misraachoo guddaadha.
Sagalee jajjabinaa guddaadha. Waaqayyo dhufee hin argamne yoo ta'e namni dhufuu isaatiin geeddarame dhufu hin jiru. Namoonni dhufuun isaanii qobaa isaatti waan hojjetu hin qabu. Sagalee Waaqayyoo irraa yeroo tokko Museen akka godhaa jedha Macaafi Qulqulluun gaafa nutti himu. Godootti wal argee safara saba Israa'el keessaa baasee fageessee dhaqee godoo itti wal argee dhaaba. Erga inni godootti wal argee sana safara saba Israa'el keessaa baasee dhaqee dhaabee booda jalqaba sabi Israa'el godoo sanatti wal ga'u. Macaafi Qulqulluun akka jedhutti Waaqayyoon kan barbaade, Waaqayyoon kan dheebote, Waaqayyoon kan fedhe hundumtuu gara godoo wal argee sanaa dhaqa ture. Jalqaba irratti sabi Israa'el dhaqanii godoo sanatti wal ga'u. Erga isaan achitti wal ga'anii booda garbichi Waaqayyoo Museen immoo dudduubaan dhufee hollixa. Sabi Waaqayyoo dhufaniiru, Museen dhufeera garbichi Waaqayyoo. Eenyutu hafe? Naa deebisa, eenyutu hafe? Waaqayyootu hafe. Sabi dhufuun ga'a miti. Garbichi Waaqayyoo dhufee Museen dhufuun qobaa isaa ga'a miti. Hundumaa kana kan walitti qabame kana kan quubsu kan aara galfachiisu Waaqayyoo dhufuu isaati. Miinami galeef namni tokko ameen jedhame. Akkastaa sabi Israa'el godoo sanatti erga wal arganii booda Museen gaafa inni dhufu lafa jiranii kaanii jaachu. Museedhaaf kaanii ulfina laatu. Konferensii kana keessa sabi Waaqayyoo dhufaniiru, hojjetooti Waaqayyoo dhufaniiru. Dhufnee addana jirra hundumti keenya buloota koo garuu waan tokkoon beekaa addana jiraannuyyuu malee Waaqayyoon dhufne sirriitti taanaanii gaaffii nama tokko deebisuu hin dandeenyu. Gaaffii nama tokko deebisuu hin dandeenyu. Dhukkuba nama tokko fayyisuu hin dandeenyu. Hidhaa nama tokko hiikuu hin dandeenyu. Eenyuun dhufne taanaan? Waaqayyoon dhufne taanaan. Sabi Israa'el achi ga'aniiru. Garbichi Waaqayyoo Museen dhufeera. Sabichi kaanii jaajju. Museedhaa kabaja laachuudhaaf jedhanii kaanii jaajju. Sadaffaa irratti Waaqayyo deemaa dhufa. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Yoo Waaqayyo gara keen dhufu ta'e, Waaqayyo gara keessan hin dhufu ta'e, ergaa kana Waaqayyo natti hin dubbanne. Misraachoon isinitti himaa Waaqayyo gara nama hundumaan dhufa. Hin dhufa. Erga sabi Israa'el achi ga'anii Museen dhufee booda Waaqayyo immoo deemaa dhufa. Ulfina guddaadhaan dhufa. Sila gaafa Museen dhufee kaanii dhaabatanii Waaqayyo gaafa dhufu garuu gadi gombifaman. Ameen haleluuyaa. Maal beelofte yoo sinnaan jettan Waaqayyo dhufee namni akka inni gadi gombifamuun arguu barbaade. Ameen jedhaakaa. Waaqayyo inni Itoophiyaatti dhufee namni gadi gombifamu isuma Waaqayyo Ameerikaatti sin dhufa. Ameerikaatti sin dhufa. Ameen haleluuyaa. Waaqayyo dhufa. Ameen obboloota koo Waaqayyo dhufa. Sagaleen Waaqayyo akka dubbatutti Waaqayyo gaafa inni dhufu hundumti isaanii lafa jiranii kaanii gadi gombifamanii sagadu turan. Waaqayyo gaafa dhufu haasaa baay'een hin jiru. Na wajjin jirtu? Waaqayyo gaafa dhufu namni bukkee jiru akkam ta'aa jira jechuun hin jiru. Waaqayyo gaafa dhufu protokoli eeguun hin danda'amu. Waaqayyo dhufe iddoo ta'eef. Hallelujah. Amen hallelujah. Amen hallelujah. Waaqayyo dhufe waan ta'eef. Waaqayyo dhufa. Amen obboloota koo. Waaqayyo dhufuun haala geeddara. Waaqayyo dhufuun naannoo nuyi keessa jirullee hin geeddara. Yeroo tokko Yaaqoob namicha jedhamu mana abbaa isaatii gowwoomsee eebba obboleessa isaa Usaame utuu inni karaa deemaa jiru Waaqayyo lafa onaa keessatti itti mul'ate. Lafa onaa keessatti Waaqayyo dhufeetti mul'ate. Gaafa Waaqayyo dhufu naannoon sun illee hin geeddarame. Ameen jedhaakaa. Har'a lafiti arra jirtu ona sitti fakkaachuu danda'a, si jibbisiisuu danda'a. Eger garuu gaafa Waaqayyo dhufu iddoon sun sitti urgaame yoose. Ameen haleluuyaa.
iddoon sun iddoo biraa sitti ta'a. Maaliif argamuun Waaqayyoo jireenya namaa duwwaa miti, naannoo nami jirullee hin geeddaramee nami galifamee na jedhame. Waaqayyoon dhufaan jedhe. Haa dhufu Waaqayyo. Haa dhufu obboloota koo. Sagaleen Waaqayyo isa kana dubbata. Waaqayyo gaafa dhufu waaqeffannaa dhugaa dhiyeessuun hin danda'amu. Waaqayyo gaafa dhufu gara namaa ergamaa dhugaa ta'uun hin danda'amu. Dhugaatti diraamaadhaan ilaalleerraa sagaleen laphee keenya nu tuqu baay'een dubbatameera firoota koo. Deemuutu nurra jira gara biyya lafaa. Nan deema nami jedhume ameen jedhume. Garuu arginee deemna. Ameen jedhaa kaa. Arginee deemna ameen jennu. Maaliif yoo jettanii nami waa'ee waan argee tokkotu baay'ee jajabinaan dubbachuu danda'a.